Tole daawwattoota keenya bakkuma jirtanitti nageenyi keenya isin haadha qabu isiniin jechaadha. Ayyaana Irreechaa kan bara 2023 baga waliin xumurannee injifannoodhaa fi milkiidhaan xumurachuun hedduu nama boonsa. Arragaa qophii addaa qabannee isin dhiyaanneeti jirra. Qophiin kun qophii addaati. Yeroonis yeroo dur itti isin dhiyaannuun alatti isin dhiyaanneeti jirra. Maaliif qophii addaa waan qabnuufi guyyaa sadaffaadhaatii fi lolli mootummaa Israa'elii fi akkasuma hidhattoota warra Hamas jidduudhatti lolli deemaa jiru. Maal fakkaata warri Hamas hamma ammaatti injifannoo akkam galmeessan? Khasaaraa akkamtu warra Israa'el dhaqqabee jira waan jiru waliin laaluudhaaf jiranna. Hamma dhuma qophii teenyaatti akka nu waliin turtan gabanumaan isin afeeradha. Like, share, subscribe waliif godhuu hin dagatina jechuudhaan qophii keenya eegala. Qophiin keenya akkumaan jalqaba isin himuu tattaafadheetti lolli guyyaa sadaffaadhaatiif biyya Israa'elii fi akkasuma warra hidhattoota Falastiin jidduudhatti deemaadhaati jira. Lola guyyaa sadiif warra Falastinii fi akkasuma warra Israa'el jidduudatti deemaa jiru kanaan warri Falastiin guyyaa jalqabbiidhaa sabtii dabartee lola eegalanii ganama subiidhaan mootummaa Israa'el irratti lola guddaa bananiin lolli kuni lola takkaa Israa'el argitee hin dhagahin jechuudhaan lolli kuni beekama. Lola kanarratti warri Israa'el yeroo daqiiqaa 20 hin dabarre keessatti lafa Israa'el irraa magaalota 35 keessa seenuudhaan namoota waraana Israa'el mooraalee waraana Israa'el hedduu dhuunfachuudhaan mooraa gudditti yookaan magaalaa muummittii Tal Abiib weeraruudhaan hojiin ala dirree xayyaara idil addunyaadhaa biyya Israa'el irree hojiin ala taasisaniiti jiranii. Guyyaa kanaan khasaraan Israa'el irra dhaqqabee dhugatti khasaraa guddaa tahuu miidiyaaleen garaagaraa gabaasaniiti turanii. Khasaraan hamma ammaatti Israa'el dhaqqabee jiru namni 900 kan irraa du'anii jiran ta'u televezyiinii Israa'el chaanaalli 12ffaadha yeroo ammaa daqiiqaa muraasaan dura tamsaaseeti jira. Namni hamma ammaa du'e beekamu nama 900 ta'u televezyiinii Israa'el chaanaalli 12ffaadha addeesseeti jira. Namni ni madaawan jedhamu immoo nama 2500 kan gahan ta'u televezyiinii chaanaalii kanaata 12ffaadha kan Israa'el kun addeesseeti jira. Namni 340 namoota 2500 madaawan kana keessa namni 340 haalli isaanii yaaddeessaa ta'uudhaas televezyiinii kun itti dabaluudhaan addeesseeti jira. Kanneen keessa warri booji'amanii harka Israa'el harka Falastiinotaa jiran nama 100 ta'uu televezyiinii kun addeesseeti jira. Kanneen keessa namni 47 waraana biyyattiidha ta'uunis mirkanaaweeti jira. Warri Falastiin lola guyyaa sun gaggeessanii khasaraan isaan guyyaa sun Israa'el irratti dhaqqabsisan meeshaan lolaa meeshaan makiinaaleen taankiileen garaagaraa kanneen Israa'el irraa fudhatanii deemanii fi balleessanii fi guban jidduudhaas lakkoofsi isaanii hedduu ta'uun gabaafamaatu jira. Guyyaa dura lola seenanittu taankiilee fi makiinaalee waraanaa 17 kan irraa gubanii jiran ta'uu gabaasni achirraa nu dhaqqabe addeesseeti ture. Gara Falastiinotaatiin khasaraan dhaqqabee hamma ammaatti khasaraan dhaqqabee jiru nama 560tu hamma guyyaa arraan tanaatti irraa du'ee jira. Namni madaawee nama 2900tiitu warra Falastiin irraa madaawee jira. Namni 80,000 jiru baqattummaadhaatiif saaxilamaniiti jiranii kun egaa Gazzaa keessatti maaliif haleellaan warri Israa'el halkanii guyyaa irratti gaggeessaa jiran dhugatti hammaachaa dhufuu isaatiin wal qabate namni 80,000 kan jiru baqattummaadhaatiif saaxilamanii jiran ta'uun mirkaneeffanneeti jira. Manneen 5,356 Gazzaa keessatti kan haleelamanii jiran ta'uudhaan wal qabate manneen kun keessa jiraachuudhaaf irra hedduun isaanii kan tapha keessa jiraachuudhaatiin ala kan bahanii jiran ta'uun mirkanaaweeti jira. Kanneen keessa manneen 520 wahi guutumaan guututti kan barbadaawanii jiran ta'uu dhaas odeeffanneeti jira. Gaalolli Israa'elii fi warra Falastiin jidduudhatti deemaa jiru hamma ammaatti khasaraan inni dhaqqabsiise gara Israa'eliin namni 900 kan du'an yommuu ta'u namni 2,500 kan madaawanii jiran waggaa ta'u namni 340 akkuma nama du'aa fi jiruu jidduu jirutti kan laalamaa jiran ta'uunis mirkanaaweeti jira. Namni 100 immoo ni booji'anii harka Israa'el jiranii. Harka warra Falastiinotaa jiranii amma gaa warri Ameerikaadhaatu lola kana seenneeti lola kana
أمريكان سينون خناندرة ورّي فلسطين مالي في مال فيدمني وانجو وليني لالو داف جرانا ورّي فلسطين قويا جلقباتي وني إسان فيدمن طيارة هركان تولفمو تجرا طيارة هركان تولفمو خوني متر دبا أفوري في شنتمي وهي سمي خيس أولفاقاتي ديما ماليني طيارة خون اتين تولفمو يخاو طيارة خون اتين بيتمو دولار كما كوران تاون إساتيس براميتي إجرا طيارة خوني هدو إلاف على وني إسرائيل أكملتي ميدي طيارة ميسن أسيتي أرقالا جرتن كنا طيارة خوني مروحة وان إسا وفتو موتورا في خنوندا هدودوبا قبا خناتي تو إسا أكا إلا سمي خيس ديمو قدا ساعات كتي كيلومتر شانتمي جها برارو دندها قويات كتي قا طيارات أكنا هدو اتقالكي سوران دانغا إسرائيل دوبا دبراني بواني دوبان أدرو ور إسرائيل كوبان قبني روفاني دانغا ور إسرائيل ويرارودان أمتا إسرائيل يخاهو وران إسرائيل أكمني بربدي سوران دانغا فلسطيني في إسرائيل جدو جرو خان وران إسرائيل قدان إرقوبته جرو بربدي سني قوتما قوتو تانكي لرافي ميشا ورانا أتشت أرقمتوس هندا إرقابتشودان مقالوتا إسرائيل صدومي شنكيستي لولبانودان نموتا هدو أتشي خيسا بوجاني كورنيلوتا في kolooneelota hedduu warra Israa'el booja'anii gara Gazaadhaatti geessaniiti jiranii hooggantoonni Israa'el guyyaa duraatiin waa takka illee jechuu hin dandeenye hooggantoonni waraanaatis hooggantoonni siyaasaadhaatis guutumaan guututti goda seenanii dhokatanii waan turaniif amma guyyaa lameen kana gabbahanii Gazaan akka waan halee hin jirretti dhaawamuu qabdi bishaanii fi gaazii fi ifaalleen guutumaan guututti irraa cituu qaba kun egaa guutumaan guututti jenoosaayidii isaan geessa yookaan kan mirgi namoomaa kan jiraatu addunyaarra. warri Falastiin gaa akkasitti xayyaara ifii tolchan kanaan xayyaara kuni qarshii 10,000 qofa isaan gaafata xayyaara tolchan kanaan deemanii naannoo sanitti bubu'anii boodarratti daangalee biyya lameen jidduu jiru irratti dhufuudhaan waraana Israa'el haleelanii guutumaan guututti waraana Israa'el kan daangaa Falastinii fi daangaa Israa'el jidduu jiru tabaan ala eega godhanii booda gandoota 35 keessatti lola bananii injifannoo gurguddaa galmeessanii gara madaafaatiin madaafni isaanii gara magaalaa gudditti Tel Avivitti darbatan khasaaraa gurguddaa kan dhaqqabsiisaa jiru ta'u magaalaa Tel Aviv qofa osoo hin ta'in magaalaa Asqalaanii fi magaalota Israa'el gurguddoo irratti miidhaa gurguddaa dhaqqabsiisuudhaan wal qabatee uummanni biyyattiidhaa guutumaan guututti goda yookaan mishigii duraan qotatanii jiran keessa kan seenanii jiran ta'uun gabaafameeti jira gara dirree xayyaaraatiin dirree xayyaara magaalaa Tel Aviviin guutumaan guututti xayyaaronni addunyaadhaa kanneen biyya Israa'el dhaquudhaaf imalarra turan imala isaanii addaan kutanii jiraachuudhaan wal qabate biyyoota Awurooppaadhaatii fi biyya Kaanadaa irraa qofarraa kaampaaniileen gara biyya Israa'elitti imaltoota deddeebisan 42 guutumaan guututti kan hojii dhaabanii jiran ta'uun gabaafameeti jira. Warri Ameerikaadhaa kanneen biyya san keessatti argaman namni hedduun lola Falastinii fi lola Israa'el kana keessatti du'uudhaa fi booji'amuu mootummaan Ameerikaadhaa guyyaa arraan sanaa ibsa baafte keessatti addeessiteeti jirti. Amma gaa lolli biyya Israa'elii fi biyya mootummaa yookaan hidhattoota Falastiin jidduutti deemaa jiru kuni Ameerikaan lola kana seenuudhaaf murteeffatteeti jirti. Ameerikaan lola kana seenuun bu'aa akkamii Israa'elii fida khasaaraa akkamii warra Falastiin irratti dhaqqabsiisuudhaaf jiraata waan jiruus waliin ilaaluudhaaf jiraanna lola kana warri Israa'el lola kana warri Ameerikaadha markaba nukleera baadhatu guddaa USS Admiral Khajaamu naannoo Faransaarraa Xaaliyaanii fi Faransaa jidduu markabni kun jiraachaa jira achirraa sossoosanii gara jiddugala bahaatti kan oofaa jiran ta'uu odeeffanneeti jira kanaan wal qabatee askara waraana 5,000 Ameerikaan naannoo kana fiduu barbaada dabalataanis xayyaara jeeddii 20 hamma 25tti naannoo kana fidee akka xayyaaronni kanneen Israa'eliif tumsan godhuu barbaada warri Ameerikaa jechuudha kana godhuu barbaada kanaan wal qabatee
meeshaa Ameerikaan Israa'el keessa kuusee jiru jira yeroo emerjensiidhaatiif kajaamu jira. Dhiifama guddaa. Meeshaa Ameerikaan Israa'el keessa kuusee jirutu jira. Meeshaan suni akka warri Israa'el meeshaa san fayyadamuu danda'anis guyyaa har'aan tana Ameerikaan ibsa baaseeti jira. Garuu odeessi tokko tokko kan biyya Ameerikaarraa nu dhaqqabaraa jiran akka addeessanitti mootummaan Ameerikaadhaa lola Ukraine deeggaruu keessattuu gara koongireesiin kasaraan guddaan isii dhaqqabee koongireesiin baajata gallakkisuu fi diduudhaan wal qabate mootummaan Ameerikaadhaa meeshaa waraanaa waan silaa warra Ukrainiif laattu dhabuudhaan wal qabate meeshaa Huusiirraa meeshaa Iiraan Huusiidhaaf ergite tan bahara yookaan Baabil Mandab keessatti qaqqabdee turte. San warra Ukrainiyaaf dabarsuun isiidhaan yaadatama. Amma gaa warra Israa'el deeggaruu keessatti gaa akkamiin koongirees amansiisuudhaaf jiraatti waan jirutu jira. Garuu mootummaan Ameerikaa inni dhufee dabraan hundinuu Israa'el deeggaruu keessatti koongirees Ameerikaan isaan dura dhaabbachuudhaaf jiraatu hin malu. Saniifuu gaa Ameerikaan amma meeshaa Israa'el keessaa qabuutu jira. Meeshaa Israa'el keessaa qabu guddoo sun hayyama malee Israa'el fayyadamuu hin dandeessu. Garuu amma guyyaa har'aan tanarraa qabee hayyama kannanii fi Israa'el meeshaa sun fayyadamuu akka dandeessu. Isa kanaatiitu dubbatamaa jira. Meeshaa sun Israa'el hayyama argattee fi meeshaan isiin qabduus Gazzaa weeraruu malee naannoo biraatti lolliin tarkaanfata taanaan Iiraanii fi Suuriyaa fi kanneen lolliin tarkaanfata taanaan Iiraanis gara isiidhaatiin lola kana ni seenti. Yoo Iiraan lola kana seente lolli Ameerikaadhaa fi Israa'el jidduu ta'uudhaatu dhufuudhaaf jiraata. Maaliif amma lolli kan deemaa jiru Falastiinii fi Israa'el jidduudhaatti. Yoo nufi Ameerikaan Israa'el tumsitee meeshaa siidhaa hundaas fiddee sababii kanaan Lubnaan kan weerartu yookaan Suuriyaa kan weerartu ta'ee hoggaas Iiraanis otomaatikilii lola kana seenuudhaatu dhufuudhaaf jiraata. Iiraanii fi Ameerikaan waliin lola seenuun Chaayinaa fi Raashiyaanis lola seenuudhaatu dhufuudhaaf jiraata. Maaliif lola kanarratti warri Chaayinaadhaatii fi warri Raashiyaadhaa akka malee biyyoota dhihaarra aara guddaa qabanii lola Ukraina irratti deemaa jiru kanaan guutuun biyyoota Awurooppaadhaa akka jiruun Ameerikaa dabalatee Ukraina cinaa dhaabbachuudhaan Ukraina akka Raashiyaa irratti dhiibbaa waraanaa cimaa gaggeessitu godhanii turuun isaanii ni yaadatama. Dabalataan biyyi Taayiwaan Chaayinaa dura dhaabbattee waraanaan isii mormuudhaaf akka isiin tattaafattu warri dhihaa kun godhanii turuun isaanii ni yaadatama. Saniifuu amma chaansiin guddaan warra Awurooppaadhaati warra Raashiyaadhaatii fi warra Chaayinaadhaatiif dhufe akka himamutti warra Iiraan deeggaranii Iiraan duubaan Hezbollah deeggaranii Hezbollah duubaan Hamaas deeggaranii Israa'eel michoomina Ameerikaadhaa wajjin qabta naannoo kanatti Ameerikaa lammaffaadhaa jedhamtee yaamamtana jilbiiffachiisuudhaaf kan jiraatan ta'u isii jilbiiffachiisuun Ameerikaa jilbiiffachiisuu maaliif biyya siidhaa keessatti Ameerikaan diinagdeedhaan garmalee qoftee mormiin guddaan koongireesii fi mootummaa biyya bulchaa jiru jidduudhaatti kan dhootee jiru ta'uudhaatti dubbatamaa jira. Lolli egaa Ukireenuu Ameerikaa sababii kanaan kasaaraa diinagdee guddaa keessa galchee osoo jiru kana wal qabatee ammaas warra Israa'el kana deeggaruudhaan kasaaraa guddoo Ameerikaan seenuu ammaaf hin barbaaddu. Saniif Ameerikaan dhiibbaa warra Dubai, warra Suudiidhaa, warra Masriidhaa, warra Ordoniirratti oofaadhaa jirti. Akka isaan Israa'el cinaa dhaabbatanii warra Falastiin kana dhaabanii fi garuu warri Suudiidhaatii fi warri hedduun jalaa callisaniiti jiranii warri gaa Dubai guyyaa kaleedhaa ibsa baasanii warra Falastiin balaaleffataniiti jiranii. Warri Qatar ammoo lola kana banuu irratti kan itti gaafatama qabu warra Israa'el jechuudhaan ibsa baafteetti jirti. Warri Masriidhaa lolli kun yoo itti fufee warri Falastiin injifannoo karaa kanaan galmeessan hidhattoonni akhwaan muslimiin jedhaman kanneen Mursiin hoogganamaa turan kanneen Siisiin aangoo irraa fudhatee ture. Humna godhachuudhaatu dhufa aangoo deebi'uudhaatu dhufa waan ta'eef akka Hamaas naannoo kanatti milkooytu waan hin barbaanneef ammaan manguddummaa eegalaniiti jiranii lolli kun akka dhaabbatu godhuudhaaf tattaafachaati jiranii garuu gara kaaniin Ameerikaanis Israa'eliis warri Hamaas akkanatti meeshaa argatee akka jabaatu haa godhe warra Masriidhaati yookaan sukuritii mukaabaraata Masriidhaati jechuudhaan duruu quba warra Masriidhaatti qabaaraa jiranii Masriin manguddummaa seenuu baattu warra Hamaas kana deeggaraa jirti jechuudhaan duruu balaaleffatamaa jirti. Kana egaa qoqqobbiin diinagdee irra kaayamuu hin oolu waan jirutu jira. Ammoo Araboonni egaa ifiifuu adda fottokanii waan jiraniif Chaayinaa fi Raashiyaa wajjin warri Imaaraatis, Suudiinis, Masriinis hundinuu BRICS dhaabbata jedhamu seenanii waan jiraniif deemee maayyii irratti lola Ameerikaadhaa fi Iiraan jidduutti banamuudhaaf jiraatu kana irratti Araboonninis gara Chaayinaadhaa fi gara Raashiyaadhaa goruun isaanii ni mala jedhameeti eegama. Maaliif warra Dubai qofaatiitu lola kana
warra Falastiin dura dhaabbachaa jira malee Araboonni hedduun duruu micciiramanii warra Israa'el afaan galagalanii Israa'el biyya 67 qabatte hunda gallakkisuu qabdi irraa koo qabdi jechuudhaan ibsa garagaraa baasuu irratti argamanii. Saniifuu lolli gammadee Ameerikaadhaa fi Iiraan jidduutti dhoofuudhaaf jiraatu kuni Ameerikaa waan ittiin fayyadu tokkollee kan hin jirre ta'uudha. Yeroo qofaaf isaan fayyada malee Ameerikaan markaba Ingilizirraa yookaan Itaaliyaarraa fuutee garaan fiddee bakki ittiin fayyadamuudhaaf jiraatullee hin jiru waan jedhamutu jira. Yoo kan fagaattee Suuriyaadhaa fi Lubnaan dha'uudhaaf jiraatti. Lubnaanii fi Suuriyaa dhoohinaan Iiraan lola seenuudhaan dhufa. Iiraan lola seennaan Chaayinaanii fi Raashiyaanis lola seenuudhaan dhufa. Chaayinaanii fi Raashiyaan lola kana kallattiin seenuu baataniis deeggarsa Iiraaniif dhiheessuudhaan lola seenanii. Saniifuu akka Ameerikaan Ukreeniif meeshaa dhiheessuudhaan lola Raashiyaa dura dhaabbachaa turtetti isaanis shaansii kana fayyadamanii Ameerikaa jilbeeffachiisuudhaaf dinagdeedhaan isii kuffisuudhaaf kan Iiraan cinaa dhaabbatanii warra Hamas cinaa dhaabbatanii Hezbollah cinaa dhaabbatanii Ameerikaa irratti dhiibbaa oofuudhaaf jiraatan ta'uu isa kanaatiitu dubbatamaa jira. Gara lolaatiin galolli guyyaa sadaffaadhaatiif deemaa jiru hamma ammaatti khasaaraa guddaa uummata Falastiin irratti dhaqqabsiisaa jira. Manneen 5,356 jalaa barbadeesseetii jira. Nama 2,900 madeesseetii jira. Nama 560 ajjeeseetii jira. Namni 80 mana dhabanii jiruu baqattummaadhaatiif saaxilamaniitii jiranii. Warri Israa'el gabaasa hamma ammaa nu bira jiruun namni 900 kan du'anii jiran ta'uu televezyiinii chaanaalli 12ffaadhaa kan Israa'el addeesseetii jira. Namni 2,500 madaa'uudhaas addeesseetii jira. Namni 340 madoo hamoo du'aa fi jiruu jidduu jiraachuu isaanii addeesseetii jira. Namni 100 booji'amuudhaas himeetii jira. Nama booji'aman kana keessaa namni 47 waraana korneelota jeneraalota ta'uudhaas warri Israa'el addeessaniitii jiranii. Amma lola warri Israa'el Gazaa irratti gaggeessaa jiran kun yeroodhaaf itti fufamu malee kan itti fufuudhaaf hin jiranne ta'uudhaas maddeen addeessaniitii jiranii. Maaliif jennaan warri Falastiin booji'amtoota booji'an kana guututti eessa geessan? Gazaa geessanii Israa'el lola kana itti fufnaan hidhamtoonni isii booji'amtoonni isiidha korneelonni isiidha sababii kanaan duudhaatu dhufa waan ta'eef Israa'el dirqamtee lola kan dhaabuudhaaf jiraatti waan jirutu jira. Amma bishaanii fi ifaadhaa fi nyaataas irraa murteetii jirti. Kunis itti fufuudhaaf hin jiraatu maaliif nama isiin achi keessaa qabdu jechaadha. Nyaataas bishaanis ifaadhaaf gallakkisuudhaaf jiraatti waan jirutu jira. Israa'el ammoo ol qabi qaqqabi siyaasaadhaanis dinagdeedhaanis waraanaanis hawaasummaanillee Israa'el injifatamtee jiraachuudhaaf dubbatamaa jira. Guyyaa ararraa qabee egaa seenaa dheertuudhaaf Israa'el yaadannoo yookaan injifatamuu guyyaa arraa kana gaddaan kan yaadachuudhaaf jira ta'uudhaaf dubbatamaa jira. Ammallee warri siyaasaatiin daloo akka isaan dubbachaa jiranitti Yahudoonni biyyoota Hoolandaa, Ameerikaa, Faransaa, Jarman, Raashiyaa Itoophiyaa irraa dhufan hundinuu biyyoota irraa dhufanitti deebi'uudhaaf kan yaada qaban ta'uudhaatiitu dubbatamaa jira. Maaliif biyyi Israa'el biyya nagayaa jedhanii kan isaan ittiin dhufan san nagaya dhabdee magaalonni Israa'el guutumaan guututti hidhattoonni Falastiin gubbaa marmaruudhaan baarashuutaan ittiin bu'uudhaan nama barbaadan ajjeesanii akka barbaadan booji'anii bakka barbaadan gubanii deemuun waraanni Israa'el taphaan ala tahee jiraachuu samii qofarratti xayyaara jeeddiidhaan warra Falastiin weeraraa jiraachuu malee lafarratti dura dhaabbachuu dadhabuun isaa ummata biyyattiidhaa abdii kutachiisee akka bakka irraa dhufanitti deebi'uudhaaf yaaddoon duru mataa isaanii seenee jiru ta'uu kanaatiitu gabaafamaa jira. Daawwattoota keenya gabaasni arraaf qopheeffannee kana fakkaata. Gabaasa kana fakkaatuun hamma walitti deebinutti.